Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa nagaaniif araarrii jaalalli waaqayyoo godhaaf gulantaa irra jirtan irratti isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirraa jirtu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhuftee Obseen jechuun keessan oolu. Isa duratti garuu chaanaala kiyyaa Afaan Oromootaan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa warroonni jajjabeessaa jirtan. Guddaa godheessin galateeffadhanaa galatooma laayik godhaa please maal taatan ijoollee chaanaala kana guddisaa chaanaalli kun boru waan guguddaa waan sin bashannansiistu waan sin kofalchiisuu danda'u waan siniif faayidaa qaba jedhu wanta isiniif barumsa kenna jedhu irratti isiniif fideen dhufaa amma yeroo dhufu garuu ammuma jirutti na jajjabeessuu yaalaa sheer godhaa sabskiraayib godhaa isiniin jedhaa kanattaan sidhaa warroon naga jajjabeessaa turtan warroon jabaadha Obsee yaada gaarii dhaqqaxallee jabaadhaan jettan guddaa galatoomaa iddoo guddaa isinii qaba waaqayyo isin eebbisu isiniin jechuun barbaada. Har'a immoo maal qabattee dhuftee Obseen warri jettanii wanta lama qabattee dhufee innis waa'ee haadha sabboontuu fi waa'ee Abrashii fi Ruutaa fi qabattee dhufee jechuudha. Annaa waa'ee biinii jechuudha. Wanti na ajaa'ibe keessaa waan tokko jira jechuudha. Duraan dursee waa'ee haadha sabboontuu haa dubbadhu. Haadha sabboontuu qaalii namaa kabajamtu haadha dhugumatti haadha jabduu sin argee thank you sin jedha baga waaqayyo si gargaaree gammaddee imimmaan kee baroota yeroo baay'ee ji'oota meeqa itti boochee micayyoo koo dhabe micayyoon koo eessa dhaqxe jettee boo'aa turte sanii baga waaqayyo si gargaaree sin jechuu jaaladha. Baga gammaddee dhugaa bakka kee circira akka dhugaa rabbii gaafanii sabboontuun argamte jechuudhaan Mustafaa biratti sabboontuu argu dhugaa dubbachuuf akka waan ofii kiyyaatti akka waan yookaan obboleettii kiyyaa caalattini gammade jechuudha. Akka waan harmeen gizee haati sabboontuu gizee baay'ee boochuu dhugaa rabbii nama rarti jechuudha. Maaliifii wayini haadha tootis otoo taate akkanatti miti akkamitti sabboontuudhaaf garaan ishee cakkanee fi harmee ishee akkanatti amma boochutti amma akkanatti cakkantutti amma harmee ishee akkanatti maashii lolaastu maaliif jedhee baay'ee ilaalaa ture jechuudha. Garuu asuma sabboontuudhaan sansii qaba dingata viidiyoo kana argite please gara haadha keetitti deebii dhugaa rabbii haati hormumaa haadhuma teetii haadha kee kana boochisanii imimmaan haadhaa garaan haadhaa sitti gaddi sirrii miti gara maazarii keetti deebii siin jedha. Haadha sabboontuuti immoo baga gammaddee Mustafaa dirree galatoomii ulfaadhu kabajamee obboleessa qaaliidha dhugaa rabbii. Itti dhimmitee mimmaashiitti dhimmitee wajjin barbaadee arguuf isheetiifuu dhugaa rabbii baay'ee asitti galateeffadhaanii baay'ee tokko gammadeen jira. Garuu immoo yaada tokko kaasaa jirtu yaada sanarrattis waaqayyo si haa milkeechuu garuu hin muddaminiiti. Dura haadha filmoo wal argisiisii warra wal yaadan kana wal argisiisii warra dhuti boodarra yaada jiru sanitti fuffisiin jedha obboleessa kiyya qaalii. Baga gammaddee garuu haadha sabboontuu dhugaa garuu immoo asuma maal asiin jira seete waa'ee fiixaan gizee fiixaan sirkuteetu si burkusee wanta baay'ee rakkina baay'ee qormaata baay'ee dadabarsitee qormaata haati harkuun qabne argaa jirta. Ammarree fiixas biraan hafne akka kootti ammas har'as borus kana siin jechuu barbaadu haadha sabboontuu yaa'u ati nama guddoodha nama ofii keetii yaada kana beekuu dandeessudha. Sin gorsa siin jechuu miti ati yuunu gorsitanitu ijoollee keetii akka koottanii ammas firrumaa ilmoo keessiin caalanii ijoollee keessiin caalanii ofirraa fageechisin jedhan fiixas taanaan ammas taana sirraan dhaabbanne waan ta'eef ammarree ofirraa fageechisi ofii keetii jireenya kee jiraadhu sin jechuun barbaada. Garuu baga gammadde gammachuu keenya sin jedha dhugaa rabbii dhugaatii boochoo dhugaatii imimmaan kee dhangalaastu baay'ee tokko kanarratti dhaga'ama jechuudha. Erga waa'ee haadha sabboontuu akkana jedhee gammachuu haadha sabboontuu himadhee boodetti immoo waa'ee biinii waa'ee Ruutaa waa'ee Abrash gaafan ilaalu dhugaa rabbii nagarrama baay'ee tokko nagarrama. Abrash miskiinidha dhugaa gaafan amala Abrash ilaalu hin muddama bakka muddamaan haarii dhimma haarii keessa galee sammuusaa biisii godha jechuudha of qaba sirriitti. Akka kootti garuu Ruutaanis xiqqoo balleessaa qabdi abbaa manaa isheetii hiriyaa ishee qaaliidha. Boru wajjinan jiraadhaa boru ijoolleen irraa argadhaa boru daa'ima koo irraa argadhee haadha ijoollee isaaf ta'a jettee erga boodatti erga biiniin ani sin beeka jedhee ishiin dhoksuun qabdu turte. Ruutaayin dhoksuun qabdu turte. Garuu fakkeenyaa fi barumsa baay'ee irraa dubartootiin argattan jedhee abdiin qaba. Ishiin garuu sodaas haa ta'u bakka itti simmeetii akkana waan hin dhaga'aminiif bakka manum just friendii sila taaneef anaaf simmeetii jaalalaa isa keessaan qabu waan jetteef Abrashitti nimne jechuudha. Abrashitti nimne
Gaas garuu abrishee baay'ee aaree jechuudha maanatti mudidee maana dhositaan arruttaa jedheenni baay'ee aaree garuu ishiin immoo just friendii waan ta'eef amma kana akka abbaduu nan barbaachisne amma kana dudubbachuu nan barbaachisne wanti isaaf na akka abbachiisu hin jiru wanni biinidhaaf na akka abbachiisu hin jiru jette. Atoo malee biiniin akka jedhutti amma suura ishii dhiqatee footoo ishii dhiqsiisee shaanxaa isaa keessa godhutti amma jaalalleen biinii footoo isaa argitutti amma inni bakka kiyyaa akka taatuun barbaada qomoof dha'ee kiyyaa akka taatuun barbaada jedhutti gahaa jira jechuudha. Garuu akka kootti biinii ani dhiifama naa godhii biinii irratti balleessaan qaba jechuudhaan erga jaalatee erga jaalallee kiyyanaa taate abbaa haadha ijoollee kiyyanaa taate fuuldura kiyyatti dhee dura maa dhiise. Har'a ijoolleen erga ifatanii jireenya isaanii erga ifatanii erga bakka gaa'ela keessa galuudha jiyoonni xiqqoon isaan hafee erga immoo bakka maatiin maatiidhaan wal beekee haraara gidduutti buusaniin booda dhufee baxabbatuun qabu ture. Warri dhiirotaas barumsa tokko waan isiniin jedhu qaba danda'anii dhiironni akkasitti gaa'ela namaa baxabbatan bilisii baxabbatina bakka wanti dura darbe tokko darbe bakka erga darbeen boodatti kaasuun barbaachisu jechuudha. Yaa namni kamiyyuu laayifii dhabu jireenya isaa keessatti namni laayifii dhaba jedhu jiru laayifii dura darbe gana haaressine duraan ishiin jaalallee kiyya turte duraan ishiin jaaladha ishiin garuu abrishiidhaan ishiin amma dastanyaa miti keessa ishee eessatti beekame keessa ishee eessatti beekame. Biimiin amma keessa iddoo dastanyaa ta'uu baatte amma maatiishii wal baranitti amma maatiin abrishii fi maatiishii wal baranitti hin deemtu turte dubartiidha. Intalli kun nama xiqqoo miti nama guddoodha nama of dandeessee gaas yaaduu dandeessudha nama barumsa qabuudha hamma danda'ametti nama miidiyaarra ooltuudha wanti hundi argite jechuudha erga naaf hin ta'u abrish naaf hin ta'u erga jetteen boodatti gaas dhaabuu dandeessi maaltu ishii bakka amma maatii isaa bira deemtu otoo hin jaalatiin otoo jaalala irraan qabaatiin amma maatiishii fi maatii isaa wal baranitti aarsaa san hunda qormaata isaan dabarsaa turanis argine turre kana hundi dabarsaa turte jechuudha ruuttanis gaas an akka kootti bakka akkan laalaa jirtanii beebii bakka akka kootti biimiin dogongora guddaa qaba dogongorri inni qabu har'a erga ishiin gaala keessa galte har'a ishiin erga abbaati daarii taate dhirsa kiyya jettee tafteen boodatti bakka ani ruutta'ee nan jaaladha duraan jaalallee kiyya turte duraan maal kiyya turte jedhee dubbachuu qabu jechuudha. Bakka xumurame wanti isaa jaalalli isaas xumurame wanti isaaf jedhamu san xumuramee jira. Dura ture bakka otoo ishiin gara abrishiitti dhuftee jaalala wajjin hin jammarin jireenya wajjin hin jammarin gifeetii kana hunda wajjin hin deemin bakka qormaata kana hunda hin qoramin kana otoo hin godhin dura ture bakka in ture bakka garuu jechuudha maaltu jira seetanii akka koottani biimiin dogoggora qaba dhiironni akkanaa laayivii dura wajjin nama wajjin dabarsitanii shamarran wajjin dabarsitanii erga dubartiin takka gaala keessa galteen booda dhuftanii laayivii dura san kaasuu otoo dhiistanii natti tolaan shamarran takkarri immoo gaafa laayivii dura qabdu san wantoota dura dabarsite sanii erga abbaan manaa keessuun waan ofiisaa sitti hime wanta inni dura dabarse san hunda sitti hime sinis hin dhoksinaa gaas maaliif dhoksitu hin dhoksinaa beebii bakka icciitii jiru san kunoo rakka amma karruuttan bakka inni dubbatu eessatti dhaga'ama bakka wanna darbeettee tuffattee dhiistee turte ta'a. Har'a garuu inni baase fedhii waan inni keessa isaatti qinaatii qabuuf bakka abrishii fi ruuta waan waliin jiraachuudhaaf qinaatii qabu wanti keessa isaa saassaabuuf baase bakka nama. Ishiin garuu abrish waan jaalattuuf bakka abrish naan ga'u jettee murteeffatte inni immoo murteessine. Kana immoo maal godhuu qabna shamarran nuti gaafa gaalatti dhufnu gaa'elli ijoollee waan guddaadha. Dhugaarraa otoo abrishii fi ruuttan addaan ba'anii abrishii waan ta'u garuu ruuttan hin qoccamti. Maaliif dubartiin carraa takka qabdi. Jaalala dhugaatiif dubartiin carraa takka qabdi. Dhugaa sanitti himu. Kanaaf dubartiin adaadaa koo tokko maal jetti seetanii dubartii jedhii marga yookaan qeexamaa ganama mana hafan jedhii tokko jetti. Gusgaasiin ganama mana hafanii in bareeda walal godhee mana bareecha jetti. Sa'aatii booda garuu hin xolloogaa jetti. Dubartiin irree akka marga saniitii jetti. Ganama bareenni isaanii malkii isaanii lalasaa gaafa xiqqoo ishii umurii isaaniitti siqanii wanti hunduurra darbaa jetti. Kanaaf ishiin amma inni dhiira waan ta'eef takkumatu dhaqee sin jaaladha jettiin ishiin garuu ishiidhanis sin jaaladha kan jedhu ishiin dhabamaa otoo hin taane hin jira garuu haa ta'u malee jireenya dhugaa jaalala dhugaa isa ganamaa isa duratti dhufte kanatu caala jechuudha. Kanaaf ani akka kootti waan dhaamsa biimiidhaaf dhaamuu fi namoonni akka biimii kuni warri jirtan kuni gesti bakka jaalallee qabatee jiranis qabatee jiraachaa jira.
jireenya isaatu jiraate ijoollis jireenya isaanii jiraatanii natti tola. Warri akka biyyuutti jireenya namaa baxabbatan kun dhugaa isinitti wangeela keessattuu namni gaa'ela ofii namaa diiguu habarramaadha jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf gaa'ela namaa otoo diiguu baattanii bakka seenaa darbee otoo kaasuu baattanii seenaa duroo darbe irratti haaressuu otoo baattanii ana akka kootti baay'ee natti tola. Maaliif darbe bakka wanti darbe sun darbe laayivii ishiin keessa isa wajjin dabarsites innis dabarsee akkasuma Abrish irra dabarsee inni jedhan Abrishaan kiyyeessitti mee gaafa jedhu keemmaa ani miidiyaa irratti argee jettee jechuudha. Garuu ishiin ammoo wanta biraa wajjin dabarsitee otoo hin taane haasa'umaa fi bakka icciitii waliin taphachuu akkuma hiriyaa tokkotti wajjin taphachuu amma kana hunda fideedha jechuudha. Haa ta'u malee immoo wanti darbe tokkotti dhuftanii oduu shamarran baxabbachuu baattanii gaa'ela namaa diiguu baattanii natti tola. Warroon dhiironni akka biimii kun jechuudha baay'een ulfaata gaas akkana godhamuu qabu. Maaliif dubartiidha waan taateef gaa'ela erga qabatteen booda gaa'ela keessatti milkooftee jiraachuu qabdi. Kun immoo cabbuudha waddaan diiguun homaa faayidaan qabu. Ishiin achirree baatee sitti hirmuu dhiisti. Atammoo kan ishiin achirraa baatee anatti hirmti anuu nan ta'aaf kan jedhu yaada qabaatte ta'a. Garuu kana jechuun hin danda'amu jechuudha. Ishiin hin barbaadu jechuudha mirga qabdi jechuudha. Kanaaf jaalalli afaaniin otoo hin taane albaan tokko jaalalli kara tokko otoo hin taane gar lamaanii jaalalli yoo walitti dhufee jaalalli gidduutti jabaachaa deema jechuudha. Amma fakkeenya biimiin amma ruuttaayyeen jaalataa Abrish akka fuudhuu barbaadu ofiisaatii akka fuudhuu barbaada. Ruuttaan garuu jaalalli bira hin jiru taanaan homaa faayidaan qabu. Kanaaf biiniin lafumatti hafa jechuudha. Tirfiin jireenya ijoollee lamaanii diiga malee ofiisaatiin lafatti hafa jechuudha. Kanaaf maal akka gootuun beektu. Kanaaf dhiironni akkana of eeggannoo godhaa daraayi. Dubartoonni keenyas immoo hoggaa gaa'elatti seentan icciitii dubara dabarsitan laayivii dura dabarsitan bakka wantoota dura dabarsitan haasaa nama wajjin qabdan nama tokko gaafa argitan eebee ani mucaa kana beeka wayyeen immoo nama akkana bakka akkanaatti wajjin haasofsiisan turettanii odoo qilxii gootanii gaa'ela keessan keessatti dubbattanii gaariidha jedheen hasaabaa yaadni koo har'a kana fakkaata. Yaada koo kana yoo isintti tole like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Ruuttayyee fi Abrish immoo akka araaramanii nu gammachiisaniif waaqayyoonni kadhannaa fi nuti dhugaa wallola isaanii jaalannu addaan bahuu isaanii jaalannu diinni isaanii addaan bahu malee isaan addaan hin bahini. Kanaaf warri gudduu isaanis deemtan piliis irraa dhaabbadhaa ijoollee kanarraa amma gaa'ela isaaniitti milkaa'anis ni jedha. Viidiyoon koo irraa kana fakkaataa yoo isintti tole like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. YouTuber kana jajjabeessaa please family jajjabeessaa sirriitti like godhaa share godhaa jajjabeessaa si fayyada YouTube ni kubburu waan guguddaa irratti fida jedheen abdiin qaba. Viidiyoon biraatti nama walitti deebinutti sinan jaaladha. Oraa bulaa.